Jira Waaqa jedha ayyaati. Hin dhaga'amu. Hin dhaga'amu. Dagaami biriiti baankiidhaa baafatte. Takataattalee deemee dhaqee yooti kuma 100 baafattee deemta ta'e manatti galtee kuma 100 sun waraqata akka ta'u godha. Waan akkasii qophaa'ee jira. Sobaa kun hin jiru hin sobda za'uudhi attamitti kun taa'inaa itti amma si agarsiisa. Amma si agarsiisa. Amma si agarsiisa. Amma la gubaa'ee kana irratti si agarsiisa. Birrii kuma 500 naati baankii baafattee si duukaa deemeetu birrii kuma 500 isaa yeroo manatti galtu waraqata ta'a. Dubartiin birrii kumni 50 baankii galtee fuutee manatti galtee jenna birrii Israa'elaa kun oskeerti. Birrii meeqa baankii dhabaa? Kuma 50. Manatti gallaan maal ta'e? Waraqata ta'e. Ibiddi sirraa dhufeera. Abbaa manaa kee mana tonqaayina na sin jenne? Tonqaayina tere kumalee sin ariyaan jenne? Gaafati birrii isaa baafsi wajjinan jira. Naa dawwalteetta? Silkii koo fudhatteetta? Kottu baay'ees. Kuma meeqa jettee? Kuma 50. Kuma 50 baankiidhaa akka baafte beektu. Baankiidhaa baafte. Yeroo manatti fuutee galtuma waraqaa ta'e. Xiqqoo ture yoo laal waraqata. Quba keerraas hin danda'amu ani dhime. Waaqayyoo badu Waaqayyoo. Yerooti baates yerooti galtes nama si takataatalaa turetu jira. Abbaan manaa kee mana jaaraa jira. Mana jaaraa jira isaafan baasifne. Akkasi mana jaarrataa jirtan akkasi waa gochaa jirtan isin hordofaa jiru. Kanammoo balbala mana keessa isin duukaa bu'e. Inni dagaamiin suni birrii kuma 40 fudhate. Gurbaan takataataltu birrii kuma 1 fudhatte. Har'a waatu ta'a. Qoy waan sitti ma. Inni nama sitti bite hin maraata. Ufee miillatti si kufaa. Birri chanan kafalchiisanii Waaqayyoodha. Uftee dhugaa baata. Hin maraata. Kaaban ishee akkas godhee fara akkas ta'e jira. Abbaa warraa kee mana tonqaayin naqa jechaa jira. Har'a deemna. Ani immoo si tafa malee tonqaayii duratti dhaqeen jilbeenfadhu jettee. Abbaa manummaa kee tafa jettee. Waan imimmaan kee dhangalaafteef si dhaga'eera. Amma nama azaniin gaddaa sobee sitti mamutu jirta. Inni immoo siidha. Ministeerii tokko fotoon isaa kiisii kee keessa jira. Fotoo ministeerii tokko kiisii kee keessa jira naan jedha waan wattaaddara laa kun fotoo isaan ilaala. Fotoo isaan ilaala. Naabba sobeen boo'uu jedhime. Sobeen boo'uu jedhe. Sobeen boo'u. Fayyaa irratti hin boo'uu jedhe. Fayyaa irratti hin boo'u. Waggaa meeqa erga dawwale? Waggaa tokko wayyeen obboleessa kiyyaati. Ilma obboleessa kiyyaati. Ilma obboleessa keetiiti? Baay'ee jaallattaati. Nan jaalla baay'een jaalla. Baay'ee jaallatta. Maatirra usi jaallata. Hin yaaddaam. Hamma humna keetii irra keessee jilbeenfattee kadhatta. Gurbaa bareedaadha. Shinduuni mataan isaa tokko buqqaane. Amiin. Amma yeroo ammaa kana isan dubbatu kan immoo ciisee yaadaa jira. Afurri Waaqayyo bira dhaqee jira. Torban kana silkii dawwala. Amiin. Waaqayyo jedha ayyaati. Waaqa qulqulluudha jedha. Paasuu kaantiraajii kalaadiyaas. Ergaan si qaba. Bo'aa dhuftee amma bo'aa jirtaa lafa jirtuu taf jedhi kay. Bo'aa dhuftee ammayyuu bo'aa jirtaa dafi kottu. Kottu gurbaa. Bo'aa dhuftee kottu. Ati waa'ee isaanii boossa. Mana isaanii kamuun barbaadu. Jireenya isaanii baduun barbaadu. Arra araarsi miraakilii godhettee dhuftu. Araarsuudhaan waraqati mana murtiitiin ba'a. Waaqayyo gaalicha deebisee jaara. Ijoollee qabdu? Ijoollee meeqa? Sadi. Ijoollee keenya jaallatta? Ijoollee keenya jaallatta? Ijoollee kana namaa kan facaasu maaloo? Diina. Diina miniiree? Ijoollee namaa kan facaasu maaloo? Seexana. Seexana. Seexana wayya moo Yesuusii wayya? Yesuusii wayya. Waaqayyo beekaadha moo wallaalaan? Beekaadha. Waaqayyo maaloo? Beekaadha. Beekaadha. Mana kee ijoollee keessi wayyu?
Ijoollee koo wayyamma. Eeyyee. Abba haadha warraa kee ijoollee kee si wayyu. Isaan na wayyee isaanumaaf hambootii jira. Eeyyee. Tiji si wayyu. Wayya. Kottu. Akka miidhamte Waaqayyos beeka. Atis beeka. Akkuma dhiifama isinii godhe si walii keessanii maal godhaa Yesuus? Dhiifama walii godhaa. Dhiifama godhaa jiru. Kanaaf ijoollee keetiif jettee Waaqa gaa'ela namaaf kennuuf jettee dhiifama gootu moo hin gootu? Dhiifama nan godha. Yaa? Dhiifama nan godha. Kottu mangistu. Yeroo baay'ee dhiiras ta'e dubartii akka Waaqayyo dhugaa bakkee baasu hin beeknu. Birrii 50 waraqata godhee maatii namaa walitti kan naqaa jiru eenyu maqaan isaa? Seexana miti tike. Eeyyee. Inni ijoollee kee yoomsuudhaaf jedhu seexana. Ijoolleen abbaa malee akka jiraattu, ijoolleen haadha malee akka jiraattu. Macheem sadan isaanii abbaa isaadhaas hin jaallatu beeka. Arraqee kanarraa jawwee ajjeeseen. Waan tigistis balleessite, waan is balleessi irraa kaasee ifatti bakkee baaseen. Maatii kana tokko godha jedhe Yesuus. Maan geenyutu balleesse? Balleesseedhaan haa dhiisin fuula Waaqayyoo duratti gaariidha. Balleessaa koo hin beekuuni gaafa waggaa tokko ta'e ijoollee kee yaaddee isheenis ijoollee yaaddeeti wayiin eeddilee jedhama. Akka nama Waaqaatti gidduu keessa nan jilbeenfadha. Dhiifama walii godha. Garaan kee ijoolleettiidhaaf waan gaddi. Har'a mana sana haaressuu waan barbaaddeef. Isheenis waan argite waan dhageesse, innis waan arge waan dhage. Yesuusiif jedhee waan dhiiseef galanni siif haa ta'u. Mana sanaaf nagaan haa ta'u. Kottu. Kadhannaan kee deebi'ee moo hin deebine? Deebi'e. Baay'ee jaallatta maatii kana. Baay'ee. Waan gootu wallaalte. Dhugaa. Isatti jettee Waaqayyo dhaga'eera. Ameen. Jabaadhu guyyaa irraa kaasii waa. Gooftaan jira jedhaa ayyaa akkaati. Maal taate? Abbaa warraa ishee. Taayati. Ati maal isheeti? Waaqayyo si haa eebbisu. Yes. Namba na dia. Fight! Kai. Ilan lagi paduka. Ya? Mana Yesus eko. Mana. Obranane. Ijina mota gara biraega. Nora. Ta. Hop. Inasabta. Eyane. Sirita saarta. Eyane nanasa. Maqaan keenyudha. Ageda. Ageedha. Eyane.
qaba galatan qaba isan nadabe iddo asasa nama dandaba maqaa Kiristoosi ololan qaba ololan qaba afan dandaba ololan qaba ye kayen daima fuula saadura ulma sabayetu keessatoo jira kayen daima fuula saadura ulma sabayetu keessatoo jira baga gammadan jedhani yaat waaqayyo baga mul'ateedhaani bakka dhaqaata nasaa namni bakka kottu baadhu mucaa kan lafa baadhu ankeet mini haa ol fuudhi baadhu maal takkeetti dhate lafan kaayi injibbitaa daa'imatti injibbitaa maaltu dhate afaanis baay'ee dubbattu umurii deemuu fakkaata. Waggaan shemek. 14. Waggaa 14 durba geessuudhaa beeka. Ijoolleen durbaa waggaa 15tti durba. Waxxaatii ta'uudhaaf intalli kun waggaa meeqa fi tokkitti. Hin deemtu hin haasoftu. Ati waaqa naman ta'a. Amma sii godhamu. Cholkas waaqayyo deemsisuudhaaf haasofsiisuudhaaf wait yeroo muraasa na eega gurbaa yoo maqaan kee Taarikuu. mucaan kee akka isheen deemte akka ijoollee taatu hin barbaadda ba'aansa akka sirraa bu'u hin barbaadda bakka jilbeenfadhu badhati yes Nandem sisa. Ila koi. Nandem sisa. Waggaa 14tti kan gabaabattee hafte kun hojjaan ishee hin dabala. Nandem sisaan. Alutari. Hojjaan ishee dabala miilli ishee deemeera mo'aalee xaanaatti galtee baratti dokteerii taatee eebbifamu. Ameen.